Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa afuriif afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, sagantaan afaan Amaaraa guyyaa kibxataa isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. قالتني ربي سبحانه وتعالى ربي توكتشا قداف أولانته فاقه كان فياقوتو نفكني dhageeffattoota keenya kan guyyuu gurra isaanii qeessanii nu hordofan kan dhageeffattoota keenya guyyuu biyya keessa biyya alaarraa du'aa nuuf gochuudhaan nu yaadachaa turanitti nu deebisuu isaatiif alhamdulillahi rabbil alamin. ergamaa rahmataa rasuula keenya alayhi salatu wassalaam gubbatti nageenyi fi rahmatni rabbii haa bu'u. itti aansuudhaan maatiiwwan rasuula keenya alayhi salatu wassalaam haadha mu'mintoota Khadijaa irratti akkasumas maatiiwwan rasuula hunda isaanii irratti nageenyi fi rahmatni rabbii haa ta'u. kabajniif jaalalli dhageeffattoota keenyaaf qabnu kan onnee irraa buqqaate bakkuma jirtanuu hundatti sanaa dhaqqabu taa ummata jannataa fi salaamtaa jaalatamtootaatiidhaan nageenya keenya isin gaafannaa. assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha. daadoo babaaroo namaa sa'ii keessan nagaa xiqqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaa qe'een keessan nagaa oolmaa bultiin teessan nagaa yooyyaa jennee harka fuune. kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 103 Oktoobar 3 2015 fulbaana 22 2008 zulhijjaa 19 1436 guyyaa sabtii isiniif tamsaatudha. alhamdulillah galata galchina ajri hammaanne masiyaa destina toltuusaa kajeelaa kitaata deessina karaasaa qabannu tolraa meeqaa rabbiin faarsinaa meeqaa rabbiin faarsinaa. dhageeffattootaaf kabajamtoota hordoftoota keenyaa alhamdulillahi alladhii أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله ربي سبحانه وتعالى رسول إيسا جالتما كبجما أشرف الخلق الله رسول قد إنه فرقيت قالني إيسا فهاقه ربي سبحانه وتعالى ربي دكنا والله إيسا إفا إسلام متن باسف الحمد لله رب العالمين. ergamaa rahmataa rasuula keenya alayhi salatu wassalaam rabbi nuuf ergeef alhamdulillahi rabbil alamin. rabbi subhanahu wa ta'ala nabiyyicha wama arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin jechuudhaan nabiyyicha jaalatamaa addunyaa tanaaf rahmata godhee isa ergeef alhamdulillahi rabbil alamin. nus hordoftoota isaarraa rabbi nu taasiseef alhamdulillahi rabbil alamin. nabiyyicha keenya ni jaalanna. فداك بأبي وبأمي يا رسول الله نفسي انتي فداك سنهاتات يا رسول الله. فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله. فداك أبي وأمي يا رسول الله.
kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya sagantaawwan guyyaa har'aa qindeeffannee qabannee gama istiidiyootti seennee jirra. Eeyyen nabiyyicha keenya ni jaalanna, haadha keenya Khadijjas ni jaalanna. Namootan wallaalummaadhaan jaahilummaadhaan isaan nurraa tuqan irratti calleessan qabnu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sagantaawwan guyyaa har'aa qindeeffannee gama istiidiyootti seennee jirra. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti qophii oduu akkasumas barnoota aqiidaa qulqulluu gad fageenyadhaan Ustaas Muhammad Waadoo guyyaa har'aa nuuf kennanitu jira. Akkasumas eenyummaaf mallattoo eenyummaa mata duree jedhuun gabaabduu qabannee dhiyaannee qabna. Hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin tura kan isiniin jedhu ana gaggeessaaf qindeessaa sagantaa guyyaa har'aa obboleessi keessan Hamzaa Booranaa fi gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayr nu wajjin tura. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fayyaa nuuf kennee walitti nu deebisee jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Obboleewwan keenya torban darban kana keessa oliif gadi jechuudhaan sagantaa carraaqanii dadhabanii gama keessanitti isiniif dhiyeessaa turan obboleessi keenya Abbaas Ibn al-Islaamii fi obboleessi keenya Abul Khayr maqaa dhageeffattoota keenyatiin ammallee jazaahumullahu khayran isaaniin jechuu barbaada. Sagantaa tokko dalaguudhaaf ifaajee guddaa nama gaafata. Sagantaa tokko dalaguudhaaf bu'aaf ba'ii hedduu qaxxaamureetidha gama keessanitti kan dhaqqabu. Kanattaan sudhaan obboleessi keenya Abbaas Ibn al-Islaam sagantaa oduu guyyaa har'aa qindeeffate qabatee nuuf dhiyaatee jira. Sagantaa oduu wajjin turtii gaarii sagantaa oduu walitti deebina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odeeffannoo warraadiyoo dandee haqa kana har'aa qabannee dhiyaanneerra. Hangafoota oduu aanaa haramayaa araddaa qeeransatti imaamoonni hawaasan filaman akka hin salaachisne yaaliin taasifamaa jiraatu ibsan. Magaalaa Gachiitti musliimoonni 5 guyyaa kaleessaa hidhaman. Jamaan Najaashii kan Saandiyaagotti argamu ayyaana Arafaa sababeeffachuun sagantaa barnootaa fi bashannanaa kan qopheesse ta'uu beekame. Dargaggoonni magaalaa Finfinnee irraa guyyaa ayyaana Iidatti tiishartii fidaa akka jedhu uffatu isaaniitiin hidhaman kan lakkoofsaan 15 ta'an walumaa galatti wabii maallaqaa qarshii 30,000tiin akka hiikaman murteeffame. Magaalaa kabajamtu Makkaatti dargaggoonni Makkaa ulamaa'ota biyya keenyaaf kitaaba bituudhaan hiran. Musliimoonni galmee Eliyaas Kadiriin himataman sababa seeraa hin jiran jedhuun fulbaana 24 beellamaman. Amma oduu bal'inaan. Aanaa haramayaa araddaa qeeransatti imaamoonni hawaasan filaman akka hin salaachisne yaaliin taasifamaa jiraatu ibsame. Naannoo Oromiyaa godina Harargee bahaa aanaa haramayaa araddaa qeeransatti imaaman hawaasan filaman akka hin salaachisne majliisonni seeraan ala aanichaa dhiibbaa kan taasisaa jiran ta'uu maddoonni nuuf gabaasaniiru. Miseensota kanneen gidduu namtichi aqiidaa Ahbash oofuun beekamu kan Maayaa Abdallah Alishuu jedhamu tokko yoo ta'u qaamottan mootummaa aanichaa keessatti argaman wajjin ta'uudhaan imaamonni duraan hawaasni musliimaa filate akka hin salaachifne kan dhorkaa jiru yoo ta'u imaamonni salaachisan immoo kan namticha majlisa aqiidaa Ahbash oof kanaan filaman qofa akka ta'es beekuun danda'ameera. Amma booda salaata iidaa kan duraan hawaasni musliimaa bahaa salaat akka dirreetti bahanii hin salaanne manzuuma raayyaa abbaa mancaas masjidatti akka hin banne masjida kamiyyuu majlisicha seeraan alaa osoo hin gaafatin kan ijaaruun hin danda'amne ta'us kan dhorkanii fi aalimni beekamaan akkaan hawaasa aanichaatiin jaalataman Sheek Yaqiin kan araddaa san keessatti barsiisaa turan akka hin barsiisne kan dhorkamanis ta'uu maddoonni nuuf gabaasaniiru. Dabalataanis hawaasni musliimaa maaliif kun taasifame jechuun oggu gaafatan Sheek Yaqiin waa biyyaadha mootummaa ija diinummaatiin ilaalaa jira jechuun kan haasawan ta'uu maddoonni nuuf gabaasaniiru. Hawaasni musliimaa majlisoonni seeraan alaa fi Sheek Yaqiin Qur'aana fi hadiisa irratti hundaa'uun akka wal falman kan gaafatan yoo ta'u kaabinoonni mootummaa wal mormuun hin danda'amu jechuun ajaja majlisaa jala deemaa fi Sheek Yaqiin yoo mormuu barbaade majlisul ala federaalaa deemee haa mormu jechuun kan hawaasa naannichaa cinqaa jiran ta'uu maddoonni nuuf ibsaniiru. Godina Gebaati aanaa haramayaa araddaa qeeransaati. Akkuma beekamu araddaa kana keessatti hedduudha nama dararanii kaabinee mootummaatii fi akkasumas abaayoonni ol ta'uudhaan jechuudha. Hedduu bakka imaaman masjida abaashonni yookaan majlisii seenaan irraa godina leencoo jechuudhaan. Hedduu jechuudha manduraatii fi hanga ammaatti kan jiran jechuudha.
kanarraa ka'uudhaan amma yoo sanaa jechuu barbaannu kana keessatti akkaanii fi imaaminiif kan isaan godhe malee akkaanii fi hin taanes akkasumas salaachisuus akka hin dandeenyeef jechuudha. Akkasumas yoonii fi raajaa fi sagalee raajaatiif akkaanii hin dhaggeeffannes yookaan jiranii kanarraa ka'uudhaan jechuudha. Amma irra deebi'anii cooma kana akkaanii fi imaamni tokkollee nuuf salaachisuus hin dandeenye akkaanii fi karaa adda kan keessatti beekaa amansiisaatti himameetu jira. Maayaa Abdallaa Alii Shooyaaniitti jira jechuudha adda saniitti. Mootummaa fi hawaasa gidduutti himuudhaan itti hawaasa gararaa jira. Akkasii bakka kan nama godhe maqniin ta'uu akkasumas bakka salaachisuun bakka ta'uu dhiigaa akka illee baay'ee mafiyyaan malee akkaan hin danda'amne jee bakka ilaama dararaa jira. Bakka yookiin jaanii taasisan keessatti haalli mallii agarsiisu jira. Torbaan hanga keessatti bakka akkaanii fi hin barsiisnes dorgani. Seerasootaatiif bakka akkaanii fi taariyaa sisteenii akka iddoo oofuu jechuudha. Dorganii sisteenii akkasumas bakka gaawanii isaan maayaan kunii maddinii hundinuu hayyama fayyad jala ooludha qabaa jira. Hayyama fayyaan malee maddinii tokkollee nu hin ta'uu salaachisuun jeeti bakka kana dubbataa adda irratti hawaasni immoo isa hedduudhanii akka wajjin inni jirkeniin asirratti imaamanti kiyya saniin adda irra filameen ani akkillee waa'ee imaamanti lama dararaa jira. Gandii to'annoo jala hin oolin ganda isaa deemuun jeetee waan dubbatu ganda kana baay'ee Dengan ketika mana kita najala jalur apa tohna najala ulu jauh ini jauh ganda ini jadi ganda Ali atau sama ganda Muhammad ganda mungkin tohna najala ulu kawa majini kani dia berkata itu takkan itu dua itu macam ni musim agama kali ni musim macam itu bertani saya jadi macam ni. Ketika anak bahuran amal jari kita anak amal kehidupan akan imami misalnya kisah anibi misalnya lokal ini tu apa insan jani sebab anak rawani ini mali insan kini ui jani ui tiga kan kini isin majlis ini isin kedai itu muhtaman Ijazah tidak ada jadi besar. Anak kecil ganti ukuran ini jabatan maya ini. Saya berjani oleh sejarah ini kepada awal amal sejarah apa yang kita banten juga jawab ni lah. Oka sejarah ini umma kita umma berdua hana tidak sendiri. Jadi dia jawab tu maka kami kami mutunan jokandukan ada di hidung kami tahu donisi kami berbagi yang disulala biron kami mungkin ada tanpamu kalau ada di kami itu wan saja dibutuh dengan disjani berkait itu awal lorga ini kalau awalnya antara jauh itu sioni itu tak sampai itu bukan kami memang bisa nus jalan nus berkah kay dinjalaya wabden qaadi mutawu wabden ma adamale yakin jalaji mun tahu apa yang yakin laltani din jalaji din tahu waka jadi dia sarjan hai ke sedu darara ini saya agak ini sudah sebenarnya kalau dia itu darara tertanggi sudah dia ini awal dah dulu mana kita darara ini amal amandro darara itu jadi macam itu kamayan Sauga satu universiti terrasaudan akan anak tidak jangan mustahil dia oka itu cara jalan kita nama rasa ini sauga ini ideasi ini figure ini itu ini hanya mamanya cinta nale atas masjid ini apa jarang tinggal di New York yang saat cinta nale
akkasitti kana hundaa baraddan iddoo hawaasaa dhugaa jiranii hawaasni mataa'anii dubbanneenni haasoni qaama mootummaan rakkoon kun maal ta'ee maalii fi hundaatiin jaanii isa gaafatan jedhee islaamii jaalusummaan maaliif masjida ijaarrachuu yookaan wiida bakka fedhanii salaatu maaliif hin dandeenye hoggaa kan hawaasni dhugaanii gaafatu bakka maayaanii fi masjidineetu mootummaa wajjin isaaniiti akka guutuu Itoophiyaa jechuu lamaanii wal keessee waan kana lafa keessee jiranii kanaan hawaasa afaan doomsin jechuudha. Kanaan hawaasa doomsanii bakka hedduu gaarataa kan keessatti tattaanfiin godhamaati jira akka fuulduraatti ilaalee waan irra geenyu hin jiru. Xumura irratti gaafanii nagaan barbaade hedduu hawaasa dhalattoota kan keessa jiranitti jechuudha. Isaanis dhaamsa jajjabaa akka isaan jajjabaa kan dhaamsaniif hin barbaade. Bita adda fi adda naannoo sanii wanti jedhamanii akkasumas adda ammaa kan jedhamanii ni jiranii. Kana keessaa bakka isin hoggananii fi tajaajila hoggananii walitti fidan hawaasa dura doomsanii araduma kanaa fi adda jedhamtee jirti kanuma lamaan keessatti rakkoon akkanaa uumamaa jiru jedhanii akka illee hoggananii keessatti tajaajila rakkoo uumamuu qaban jechuudha. Isin bakka tajaajila baranii isin hawaasanii imaamaa taatanii hoggananii rakkoon bakkiin itti hawaasatti buusan kan jedhanii hoggananii gaafatan hin jirtu bakka rakkoon bakka leemu. Akkasii bakka hojii bal'aa oofanii mana hojii jechuudha oofuudhaan ittuma jiranii akka dhaamsa jabaa jechuun dhaamsanii isin dhaamna lafa odeeffannoo biraan godhu. Magaalaa Gachiitti Musliimoonni 5 guyyaa kaleessaman Jumaa kaleessaa magaalaa Gachiitti masjiidni guutamuu irraan kan ka'e hawaasni Musliimaa salaata Jumaa salaatuuf daandii irratti bahan gidduu namoonni lakkoofsaan 5 ta'an hidhamuu isaanii maddoonni nuuf gabaasaniiru. Obboleewwan keenya kun yeroo ammaatti beellamni guyyaa 15tti gaafatame mana hidhaa Baddaleetti kan darbaman ta'us maddoonni nuuf gabaasaniiru. Qaamonni mootummaa kanaan dura koreewwan masjiidaa waamuun akka daandii irratti hin salaanne jechuun kan akeekkachiisaa turan yoo ta'u koreewwan kanuma irratti hundaa'uun guyyaa kaleessaa hawaasni akka moonaa masjiidatti salaatuuf carraaqqii taasisanus moonaan guutamuu irraan kan ka'e hawaasni daandii irratti kan salaataa ture ta'uu beekameera. Oduma kanaan wal qabatuun guyyaa kaleessaa poolisoonni masjiida dubartii keessa seenuudhaan dubartoota 6 kan hidhan ta'us beekameera. Qaamonni mootummaa guyyaa kaleessaa irraa kaasanii hamma galgala sa'aa 2:20tti imaamota masjiidaa koreewwanii fi maanguddoota walitti qabuun madrasaa fi masjiidas ni cufna jechuun kan dhaabatanis ta'uu beekameera. Obboleewwan torbee dabre hidhaman 26 yoo ta'an isaan keessaa 3 obboleewwan akka ta'an maddeen keenya nuuf gabaasaniiru. Odeeffannoo galgaltan nu qaqqabeen immoo guyyaa har'aa koree masjiidaa kan ta'an Sheek Jihaad Bushraa kan jedhaman kan hidhaman ta'uu maddoonni nuuf gabaasaniiru. Sababni hidhamaniifis waraqaa guyyaa iidatti bittinnaa'in ta'uu beekameera. Jama'aan Najaashii kan Saandiyaagotti argamu ayyaana Arafaa sababeeffatuun sagantaa barnootaa fi bashannanaa kan qopheesse ta'uu beekame. Jama'aan Najaashii ayyaana Iidaa sababeeffatuun bara hunda ayyaana Arafaa kan kabajaa ture yoo ta'u ayyaana Iidaa barkanaa sababeeffatuun immoo sagantaa addaa sanbata fuuldura keenya Oktoobar 11 kan qopheesse ta'uu ibsameera. Qophii kanarratti dorgommiiwwan ispoortii adda addaa gaafii fi deebii dubartootaaf badhaasa wajjin du'aayin obboleewwan hidhaa irratti argamaniif akkasumas hojiiwwan jama'aan kun barkan keessa raawwate kan gabaafamu ta'us ibsameera. Iddoon sagantichi itti adeemsifamu Iskibich waaree booda sa'a 11 ta'us ibsameera. Jama'aan Najaashii Sumayyootaaf affeera laaqanaa kan qopheesse ta'uu beeksiseera. Odeeffannoo wal qabatuun guyyaa har'aa Noorweey magaalaa Oslootti sagaleen keenya haa dhaga'amu Noorweeyitiin qophiin muhaadara aalii majaalatamaa Sheek Muhammad Hamidiin mata duree waa'ee tokkummaa rabbiif dandeettii rabbiitiin qalanii laaluuf tafakkura godhuu gubbaatti barnoonni cimaan kennamus maddoonni nuuf gabaasaniiru. Dargaggoonni magaalaa Finfinnee irraa guyyaa ayyaana Iidaatti tishertii fidaa jedhu uffatu isaaniitiin hidhaman kan lakkoofsaan 15 ta'an walumaa galatti wabii maallaqaa qarshii 30,000tiin akka hiikaman murteeffame. Dargaggoonni lakkoofsaan 15 ta'an mana hidhaa Kaasaanchisitti kan hidhamanii argaman yoo ta'u isaan gidduu dargaggoo tokko baasuun mana tishertichi kun itti maxxanfame akka agarsiisu poolisoonni kan taasisan yoo ta'u tishertii kana innumti kan maxxansee fi kan hojjete ta'uu himeera. Dargaggeessi kun mana murtii durattis kun mirga seeraa fi heerri biyyattii naaf kenne na hin gaafachiisu jechuun tokko malee kan dubbate ta'uu beekameera.
Dargaggoonni kun guyyaa kaleessatti beellama isaanii irratti hundaa'uun mana murtii kan dhiyaatan yoo ta'u tokkoon isaanii wabii qarshii 2000 qabsiisuun akka lakkifaman murteeffameera. Maatiiwwan hidhamtootas hiiksisuuf kan fiigaa turan yoo ta'u waraqaa isaan itti hiikaman irratti ajajaan mana hidhaa hin mallatteessine jechuun kan dhorkaman ta'uu beekuun danda'ameera. Odeeffannoo wal fakkaatuun musliimoonni 5 salaatni iidaa osoo hin salaatamin dur kan hidhamanii turan ta'uu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Dargaggoonni kun mana hidhaa ammistenyaatti hidhamanii kan jiran yoo ta'u himannaan dharaa jeequmsa kaasuuf yaalaniiru jedhu kan itti baname yoo ta'u isaanis fulban 25 beellamamaniiru. Magaalaa kabajamtu Makkaatti dargaggoonni Makkaa ulamaa'ota biyya keenyaaf kitaaba bituudhaan hiran. Dargaggoonni Makkaa ulamaa'ota biyya keenyarraa sirna hajjii raawwatuuf gara Makkaatti deemaniif bakka ulamaa'onni gurguddoon argamanitti kitaaba adda addaa bituudhaan kan hiran ta'uu beekameera. Dargaggoonni Makkaa hujjaajota keenyaa kan majlisoonni seeraan alaa xiyyeeffannoo hin kennin kan du'an awwaalchisuunii fi kan badan kan barbaachisaa jiran ta'uu ibsaniiru. Odeeffannoo kanaan wal qabatee obboleessi keenya Hamzaan nam haasofsiiseera. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaa guyyaa sanbataa isiniif tamsa'aa jirtudha. Dhimma odeeffannoo biyya kabajamtuu Saudi Arabiyaa Makkatal Mukarramaa keessatti obboleewwan keenya dargaggoonni Makkaa kidmaa hujjaajotaadhaaf kitaaba hedduu ulamoota biyyarraa dhufaniif qooduu isaanii odeeffannoo nu dhaqqabe. Kanuma wal qabatee immoo hujjaajonni biyya keenyaa kan du'aniidhaaf akkasumas kan dhabaman haalli isaan gubbaa jiran maal dargaggoonni Makkaa hojii kan qindoominaan hojjetaa akka turan odeeffannoo qabnaame kana wal qabsiisee toora qilleensa gubbaa dargaggoota Makkaarraa obboleessi keenyaa abbaan ijoollee qilleensa gubbaa jira mee jalqaba isaan simanna. Abbaa ijoollee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akkam nagaa fayyaa? Alhamdulillah nagaa fayyaa kam. Baga jiraata dhageenyi badhaadha fayyaa qabdanii? Alhamdulillah badhaadha Allah kam nagaa qabdu fayyaa keessan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Galata rabbii nagaa fayyaa qabnaa mee odeeffannoo jiruudhaan dargaggeeyyi Makkaa kitaabonni diinal islaam irratti walitti rarra'uuf kidma hujjaajotaadhaaf akkasumas ulamoota biyyarraa dhufaniif qoodaa jirtan maal fakkaataa haala hujjaajonni biyya keenyaa balaa bara kana galeedhaan namoota hedduun kan shahiidomaniif kan badanis ta'u hawaasni keenya hordofaa jira majlisni seeranaa namoota 13 du'anii jiru kan jedhu odeeffannoo baasee jira mee kana wal qabsiiftanii odeeffannoon guutumaa guututti jiru maal fakkaataa mee gabaasa keessan nuuf dhiyeessaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دران درسه شغا سجنتا كنادت أرجع كورا مكا أجسطو ذاتين شغا ورا قبضتو تقبي راديو دان بحكا غلطوما ألفا دوية ماشنين جدا إكتاب سوران دران درسه ربين ورا بنا منكتا كبين دوانيك ربي إساني حرارة مو ربي ورا شهيد ما ورا ويا لبيك اللهم لبيك جداك عفو ربي إسان حقاسدو أكثر ما مدوك النفس ربي نحافيسو دران بسي كا راحتو قبلك كا نمر خصوص كا نملك نهواس لبالان إيدا جنس نموت الأبنفي نموت أما دائنفي نموت دواني دا كوني أكولي غلاتي يرو ما كانت حالي نجيرو gara darga Makkaatiin guyyaa galteen kun galteerraa dargaggoonni Makkaa wal ijaaranii jarmaa ofii irratti isbitaala Makka keessa jiru isbitaala hunda isaatu nama sadi ramadamee nama haarawaa bahuu fi nama haarawaa galuu lammiin keenya eenyutu keessa jira kan jedhu dhiyeenaan akka hordofan yeroo hedduu hojii tolaatiin ramadamnee turre sanirratti hojiin guddaan dalagamee namoonni dhabames ka argame namoonni du'anis karaa dargaggoota Makkaatiin awwaalcha argatan namoota hangana hin jedhamneedha. Akkasuma gara warra majlisaatiin namni 13 nurraa du'e namoonni kuwwan ammoo dhabame jedhanii lakkoofsaan baasanii jiranii garuu maqaa warroota karaatu baasuun hin danda'amne. Maaliif du'aan namoota keenyaa kanaa olis dhabamaanis madaanis kanaa ol waan ta'eef waan qabatamaa harkaban jechuudha wanni maqaa baasuu dadhabaniif. Kana alhamdulillah ammas namoonni dhabamanii suuraan isaanii bira jiru
gama keenya mustashfaa irra deemnee hospitaala jiru guutuu irra deemnee akka dhawaata suuraan maxxanfamee suuraa sanii fi suuraa nu bira gahee walitti ilaallee sochii irra jirraa rabbiin galanni haa gahu. Kanaaf warroonni maatiin isaanii dhabamanis hanga danda'ameen gara jiraattota magaalaa Makka al-Mukarramaa kabajamtuu keessatti jiraataniin juhumni isaan godhan juhuda guddaadha. Du'aayii godhaa fi rabbiin nu haa argamsiisuu, rabbiin nu haa nassaruu, rabbiin warra dhabames nagaan biyyatti nu haa deebisuu jechuu barbaada waa'ee. Mee kana wal qabsiisate dhiifama nurraa taa haga ammaatti juhuda guddaa taasisaa jirtan kanaaf lammiiwwan keenya dhabaman kan isin argitan kan lubbuun jiran jechuu kan madaanii hospitaala ciisan yookaan kan lubbuun darbanii kan majlisin seeraan alaa hin beekne gama keessaniidhaan kan itti dhaqqabdan maaltu jira? Namoota lubbuun jiran namoota madaawanii lubbuun jiran Jidda keessatti hospitaala Jiddaa keessatti argamanii jiranii. Haga nama lama akkasuma hospitaala Taa'if keessattis hanga nama lama moo sadii argamanii turan. Akkasuma mustashfa Nuurittis madaawaan argamee ture. Sanbira tarree soqaalsa deemaa turre keessatti wanni nu argine kaabbala waa'ee washii harama meeshaa ol fuudhuun du'an keessatti namni Itoophiyaa kan keessatti hin du'in dargaggoonni Makka barbaadumsaa warra balaa minatti dhaqqabeen osoo deeman obboleettii keenya Ruqiyyaa kan jedhamtu mustashfaa Malik mustashfaa Shiishaa kan jedhamu Malik Faisal achi keessatti guyyaa iidaa lubbuun isii baatee achitti argamee isiin Itoophiyaa tafuu wayitanii gattan balaa kamiin kan balaa haramaati malee balaa minaatiin miti hanga nuun jiran takka sochii dargaggoonni Makkaa godhan keessa. Tole mee kanaan wal qabsiisatti baarakallahu fiikum warroottan amma maqaa isaanii nuu kennuu dandeettanii wootti dhaqqabdanii biraan baatan. Maqaan warroota argamanii maqaan lattabaafamee ture maqaan san ammatti akka horiitti qophaa'ee harka hin qabu malee maqaan warra argamee mustashfaa Taa'ifii fi mustashfaa Jiddaattis warroota ciisaa jiran maqaan isaanii maxxanfamee ture peejii irratti. Peejii dargaggoota Makkaa irratti maxxanfamee jira? Tole inshallah khair abba ijoollee baarakallahu fiik jazakallahu khairan ammallee barbaachi keessan itti fufee jira namni keenya dhugumatti nama 13 qofaadha kan lubbuun miidhame tuun ni danda'ama moo san caaleetu jira jedhamee eegama. Wallahi fakura sadii kun inuu yaadamu yakka keenyatti yakka argaa jirruttis namoonni sadii jechuun hin yaadamu kana dhuma amma guyyaan lamii kana keessatti hanga danda'ameen namoota du'ee awwaalamaatiin hin jiru namoonnis osoo firri ittiin argameen awwaalamaa jira waan ta'eef. Fakkeenyaaf lammiiwwan keenya osoo majlisni hin beekin mootummaan biyya Saawud Arabiyaa kana maatiin isaan hin beekin awwaaluun ni argama laata moo hin awwaalan haga maatiin beekutti? Awwaalamaa jira namni osoo majlisni hin beekin osoo maatiin ittiin dhiyaatiin gama mootummaa Saawudiitiin bakka ishaaraa irraa fuudheetiin awwaalaa jira yeroo namni amanu kan foto isaa argineetiin namni kun kennaa jennaaniin qabrii lakkoofsa garaatitti awwaalamee jira nuun jedhantu jira. Kan ofii keenya osoo barbaannu foto isaa arginee itti hilleetiin inni awwaalamee jira kan nuun jedhantu jira. Mootummaan Saawudii awwaalaa jira nama osoo namni tokko ittiin dhiyaanne. Suura kaasee awwaalaa jira jechuun mootummaan ashaaraa irraa fuudhee. Suura kaasee ashaaraa irraa fuudhee awwaalaa jira. Majliisonni kanarratti sochiin isaan taasisaa jiran maal fakkaata hamma ammatti? Amma ammatti waan kana jedhamu waan qabatamaan agarre doonnaa isaaniitii fi beeksisa isaan gadhiisan irratti fi hojii isaanii irratti waan qabatamaa kana jedhamu argina. Tole baarakallahu fi qayyee mee kanaan wal qabsiisite kitaabota kidma hujjaajotaaf qooda jirtan irratti gabaasa keessan meenuu kenna. Wallahi duraan dursee warroota dargaggoota Makkaa kan qophii kana qopheessanii fi warroota qophii kanatti hirmaatanii hujjaanyi keenya ulamaa'in biyya keenya dhufee harka qullaan galiin huccuuf galiin kitaaban haa galu kan jedhu namni hundi of qabee kitaaba bitee kitaaba tokko haa bituu kan lamanuu bite haa ta'u kan sadinuu bite haa ta'u maqaa raadiyoo daandii hakaatiin asumaanuu galatoomaa jechuu barbaada. Itti aansuudhaan kaayoon kun waggaa sadarraa eegalee waggaa sadee akka yeroo duraatiif ulamaa biyya keenyaa dhufe kitaaban haa galchinu kaayoo akkanaa ulamaa walitti qabnee ulamaa biyya kana jiranii wal barsiisuudhaan ulamaa yaada ulamaatis fudhachuudhaan kitaaba hadiyyaa goonee fi kitaaba inni biyyatti goote galee ummata fayyaduunii fi darasaa isaa ittiin fayyadu binnee fi kennaa turre garuu kan baranaa haala adda ta'een
haala ammas jaarmaa barbaachisaa ta'e guuttatee barumsa waggaa kanarraa fudhanneen duraan dursinee ulamaa kana eenyufaatu dhufe biyya kamirraa dhufe wallorraa dhufe amaararraa dhufe oromoo keessaa gara jimmaa dhufe wallaggaa dhufe lubbaa boorii dhufe baalee dhufe booranaa dhufe kutaa jiraa keessaayyuu dhufinna soomalee keessaayyuu dhufinna bakka inni dhufe hundarraa nama ulamaa nama darasaa qabu nama kitaaba qaraasitu eenyumaa haa ta'u lamni doonoo eenyumaa haa ta'u barreeffannee qindeessinee kitaaba inni barbaadus kitaaba akkam barbaaddaa gaafannee haala kanaan kitaaba danda'ame hunda baasii baafnee namootaanis baasii nuu baata kitaaba tokko nuu bita hadiyyaa nuu godha jennee uummatarra deemnee kitaaba kana walitti qabnee guyyaa har'aa akkuma footoodhaa fi viidiyoon tokko deemaa jira argitanitti gammachuu guddaan bakka Dr. Abdushakur jiranitti bakka Dr. Abdul Jamil jiranitti bakka Dr. Kamal Haji Galatu bakka Dr. Haji Jailan jiranitti bakka Raayyaa Abbaa Macaa Ustaaz Mikaa'el jirutti kitaabban kun shiramaa fi oole guyyaa har'aa. Barakallahu fiikum jazakumullahu khairan dargaggoota makkaa waggaa darbees ni yaadadha hojii kitaaba qooduu kanarratti bobba'uudhaan ulamoota biyya keenyaa irraa dhufan du'aatota dhufaniif kitaabota biyyatti keessatti ni fayyada jettan akka kennatti kennaa turtanii jazakumullahu khairan hojii khairii bareedduu kan hojjetan rabbiin isinirraa haa jaalatu hedduu isin galatoomfannaa sagantaa raadiyoo daandii haqaa irratti dhiyaattanii gabaasaa nuuf kennu keessaniif gama biraatiin warroottan hujjaayota biyya keenya ammallee kidmaa gochuu irratti akka jabaattan dhaamsa saniif dhaamna jazakumullahu khairan wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خيرا بارك الله لكم إن لك لتوما شينجلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسلمون قلمي إلياس كدرين همتما سبب أبوتين سيرا هنجران جرون فلبان ددامي أفوريت بلما مسلمون مقال فنفنة في والقطة الراقل من إلياس كدري جلت همتمن بلما إساني رتسون داودان جماعة كاليسا من مرتي كان إيهاتن توما دوني رفق باسانيرو بلما فلبان قرصد ديت إيهاتن الرت رقا اتساقا نما تقوقف كان إيهفتني تران يوتاو رقوت حفانيف ويا كاليسات كان بلما من يوتاو سبب أبان سيرا هنجر جدون فلبان ددامي أفوريت كان بلما من توما دوني رفق باسانيرو odeeffannoowwan guyyaa har'aaf kan fakkaata qophiiwwan hafan hojiin turtii gaarii. kabajamtoota hordoftoota keenya alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala islaamummaa nu gonfachiiseef alhamdulillahi rabbil aalamiin islaamummaan tun kennaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuuf kenneefi rabbiin amantii nuuf filateedha inna diina indallahi islaam diiniin rabbii biratti fudhatama qabu islaamummaa qofaadha jechuudha rabbii nu ibsee akkasumas rabbii subhaanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islaama diina islaamummaa tan rabbiin nuuf jaalatee nuuf guutee hirdin akkan qabnetti godhee rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam amaanaa isaanitti kennan dhaloota kana baachisanii karaa qajeelaa isaan deemuu qaban argisiisee karaa sunnaaf quraana kan gubbaa karaa kiyya kana gubbaa warroottan deemtan karaan kiyya adii qulqullitti qajeeltudha namni karaa kan qabatee deeme abadan inuma jallinni sin arganne namni immoo karaa kanarraa maqee inni jallatee jira jedhan eeyyan amantiin islaamummaa amantii beekumsa irratti ijaaramte amantiin islaamummaa amantii beekumsaadhaan ijaaramteedha alhamdulillahi rabbil aalamiin wallaalummaaf bakkan kennitu warroottan wallaalummaadhaan daanga darbuudhaan amantii keenya irratti dubbatan yoo jiraatanis beekumsaan deebii kennina malee daangaa darbuudhaan amantiiwwan isaan biraa tuquun osoo hin tahin beekumsaadhaan beekumsa irrattiidhaan islaamummaan deebii kennaa eeyyan ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أين كرا ربي رت كرا بكم سادة حكمة أنوامك تاسسي والروتن سنسرتي بكم سارت هنداودان رجال رت هنداودان كرا إسان اتواما سنج على بريدا كرا تهيدان وامك كنكي تاسسي جدا والله يهدي من يشاء
إلى صراط المستقيم أين ربي سبحانه وتعالى كراك أجيلتو كنا رتمو نموت تنبر بادك وفاركن إني أجيلتو نموت تنبر بادك وفافئة كراك أجيلتو كان إبسيم الإسوفي لا إكراه في الدين جد ربي سبحانه وتعالى أمنتي رتدرك سيسو ننجرو جد ربي سبحانه وتعالى قد تبين الرشد من الغي كران أجيلا كرا إسا كان الراتي إفيك ألك إسي بلك إسي مؤلتجئ ربي النوفكا يجرى الحمد لله الذي جعلنا من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله ربي كينا قلتهم فنا خردفتوت النبي محمد عليه الصلاة والسلام نجيني في رحمة ربي إسر التاجراتو خردفتوت إسار ربي نتاسفين قلتنا كانت تنسو الآن أستاذ ذكينا الشيخ محمد وادو أيام إسلاما وقت وياميك مالرتهم دايتي كان أيام فتو بل إنا نقل فجينا الآن إموت هدو رتي برنوتا نفكنو قلبي تقوم قرى كيسان كيستاني أكنوف أجيسان وامتشسان اكتاسفنا توتيغاري أستاذ ذكينا الشيخ محمد وادو جيد الله يا ربي يا باري نتي عرامي كما كان غفاري نستري سمدو ستاري الله يا ربي يا باري نتي عرامي كما كان غفاري نستري سمدو ستاري الحمد لله فلله الحمد كما نتاسس أمة أحمد كان المعلومة متى وانكمدو كيسانو كنه إبسا كادو أدانو ليا وانبدو هدو يتاكنا قدان على النساء هدو شركرانو سيرين سيسا قددو فتون زادن تايو والبرايو فدو مئتو تازبي كرراهم بدو تايسي جاكسا وناتي فردو أتو إما بيتا ونسيتي قدوف يا أبليسا كوكا خيرنا قدو نمتكم بوسيني كدا ربي يدو أدوما هجاتا وانقبو غرغاري ستاري الله يا ربي يا باري نرتي عرامي كما كان غفاري نستري سمدو ستاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقفتوتا راديو داندي هكا بكجرت من تتي ربي نقا كيف سناجرات جسو بقى إذا اللي نقا اندبر ستنجلتارا إراد الدابينيتما فارون كربي كينيا في دو سغنتا كينيا سغنتا عقيدة دبرا سنرى وائن ترى إراد بإذن الله تبارك وتعالى أعياد المسلم ما هو عيد المسلم كم هي أعياد المسلمين أيها الإخوة ربي سبحانه وتعالى وسنن قريجه وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء واحد ربي الحرام قريب واحد ربي وسنة قريب أكسم واحد حلال قريب نعم رحموت خير من رهبوت إن رحمتي وسعت كل شيء رحمة ربي قريب هذا إني نوبلسته الرجعان دوبا وأن إني حرام نقريرا وأن حلال نقريت الربلا نعم بدي إني الرجل قبورا فإني إرنو دبرت إرنو نعم نسي وصنا قمنا نمني إسلامنا ساتي مبنما بحاف قلت إسا أولي في بلتين إسا نياتا في أبات إسا والجيتي في غرغر بهو في ولتروفو نعم عيد شرع المقوسرة تكو عيد الأضحى تكو عيد الفطر تكو عيد الجمعة عيدني مسلم نقربو والجيتين لم إسلام قبو كربي في تكت وفي فيز ولتروفي ولتجمدو إذا صدين كان قبل نبي كريم عليه الصلاة والسلام مدينة قلن مكة غدانني جند ديني اتدلغت شودت من سن الراكعني جند ديني اتدلغتون إساني نجاو مدينة سنتي داغ غدانا عليه الصلاة والسلام نتوان جئن أمة مدينات ربي سبحانه وتعالى ويا
الرجالة ويا ضحاتي في ويا عيد الفطر دا ويا كان بكتبو سيجين ورمدينا دا ويا لما كيستي تبطن كيستي تكفرن هذا قلتني والجيتي قلتني كإسان كيستي ولدت رفاني تكفرن سن ويا سنير ويا تعالو ربين بكتني بوسيجرا ويا أضحاتي في عيد الأضحى عيد الفطر جاء النبي كان عليه الصلاة والسلام نعم إسلامي والجيت نساء قامت نساء عيد الفطر في عيد الأضحى أما قيا قوتني دو إجاني قيا قوتني دو إيه والجهون أكتما قيا قوتني على تجاني سني والجهون أكتما قيا هاتي على تجاني سني والجهون قيا أبا جاني سني والجهون جاهرته جاينا جاني وما بينه وهذا وجه شورا شريعة كي تنجر الراس والجي شريعة كي تنجر الراس هذا ربي في رسولي ترى نوفين قد الراجج نعم ilmi namaa tokko waan shaytaan isaa bareeche yoo bareedutti ilaale san dhiibee gama islaaminaas maxxansee waan islaamni isii qabu ta islaamni isii diina godhatee oofu godhee laaluu hin qabu sanitti oofu hin qabu yoo diin islaaminaa isaa hin galin ima dhaabbatuu qaba jechuudha naam aadaa irrachaa aadaa adda addaa irrachaaf walgahanii qirrachaaf walgahanii coqorsaaf walgahanii ejersaaf walgahanii baarzaaf walgahanii dhaddachi jala waliif bahanii malkatti waliif bahanii bikka bahanittu haa bahanii kuni aadaa islaamaati miti aadaa keenyaa miti oromoon alla islaama qabdi kiristaana qabdi waaqeffataa qabdi naam waaqeffataan aadaa isaa ofii aadaa keenya godhuudhaaf tattaaffii godhuun isarra hin jiru waaqeffatummaa isaa oofachuu yoo fedhe haa oofatu amma aadaa isaa oofee dirqiin aadaa islaamaa godhuu hin danda'u hin qeeballus na'am ortodoksii haa ta'u beentee haa ta'u waan ufii qabu san waan ufiif oofatu san nuti dhiibuun barbaachisu bitoorri islaamaatis آدم كينيا آدا كتاباتي نبي كينيا عليه الصلاة والسلام حل ثمانية يتنو ديستن عيشان رضي الله تعالى عنها وارضاها وكان خلقه القرآن حل نبي كينيا قرآن فلاهر ما كيست فلسي وقتي كيست بتاب القرطة كيست كتابه ذارك وهي قلنا كيست كتاب غرته قلنا جاني بابك أكثر كتاب فولا كتاب النكاح وهي فولا وهي جنازات تاتوس كتاب الجنائز وهي دلدلة تاتوس كتاب التجارة بابا دلدلة نعم كتاب البيوع كتاب القرطة سيرة أفقها تيقام ندوبة وهي قمتشو تاتوس كتاب العيد بكت قم النص بكت دلق النص سيرة أفقها تيقام ندوبة نعم هذا رقدا هذا كفروا آدم ما يرمونني أولي قدموا آدم أدى دين كينيا ميتي سنفورني دين كينيا يقولون دندان ورمون آدم خلق موجود أن ورمون أنتو كبا ورمون بنتيتمو ورمون إسلاماتمو ورمون وقفتاتمو ورمون كريستاناتمو أدفاتو كبا نعم وكبني وان آدم إسلاما هنتين ورمون خلق بجاني آدم وقفتا فافورني yoo aadaa san hin qeebalin oromummaa keessaa si baasuun seeraa miti naam aadaa san yoo ati hin qeebalin oromummaa keessaa si baasuun seeraa miti oromummaan waan dirqiin itti nama galchanii miti waan dirqiin keessaallee nama baatanii miti eenyulleen nama tokkotti galchee oromoo godhuu hin danda'u eenyulleen ka oromoo ta'es oromummaa keessaa baasuu hin danda'u takka itti dhalate duuba naam nuti saba keenya رسول كينياتو سبا جبيساتوتي معنى كنا سبا في واكتو ربو جيشو همتو علمي أبا واكتو ربو كوسا واكتو ربو نبي كينياتو نغرسيسي وانا رغرتي نمني تقنوبة في سمت نعم نمني أبا في واكت مع أسياء أكم أكتبو شرع تغنو كيف جرت
نعم سبا تعلم الأنساب وأنجأن وأن شريعة الله نغيث كوني وعن إنه اللي نبرتي سمتي نتولو برتي سنيتو سيرا أفضها تيكمنا حسن الراقة أفه سيرا سن الراقة أفه كمتا إلما نمات الراقة رميمتيتو كمان قدو تكتك من قدو عبادان كونه من قدو قرتي ما الله وما الرسول وما دين الإسلام وان دين الإسلام تأكم بينه وان سن الراقة رميمتيتو دوبا سيرا أفضها تيكمنا جنب لسما تأس ومن دين كينيتين أفعوا لإخراج العباد إلى عبادة رب العباد إلمنا ما كان أجاب مخا جني إنسي قبرة إيسي ديدي أكرب دي قدادا قبرة وجيشو نعم دين كينيا دين أكرات يجو كان أيها المسلمون والمسلمات نتي إذا كم كمنا دمك gammachuu akkamtu nuuf dubbatame dammaqa bareedha jechuun diiniin barumsaan deema. Aadaa kiristaana aadaa ta'een sehin, aadaa waaqeffata aadaa ta'een sehin, sirbuu fi ragaduu fi utaaluun oromummaa namaan kenna. Sirba dhiistee teessee islaaminaa ta'e oofatuun oromummaa irraa hin baasu. Gariin isaanii numaa'u gorsa nuuf dabarsanii maqaa Muhammad jedhamu maa baafatan. Maqaa Khadija jedhamu maa baafatan jedhaniiti kanaan nu dura dhaabbatan numaa'u maaltu isaan ga'e kun ooyiruu isaaniiti miti nuti islaama haasawuu amantii ofii haasawuu abbaan na'am waan keenyarraa haasawuu hin qaban nuti warra diina rabbii qabu warra ergaa tokko qabu maqaa ambiyoota keenyaa baafanna irra jaalatamaa maqaadhaati maqaan ambiyootaa nu biratti maqaa rusultoota ummata rabbiin sila ergate san maqaa isaanii baafanna Ibrahim Muusa Haaruun naam maqaa ummata salafaa baafanna ummata isin dura dabre sahaabota bareedaa Aisha jaartii rasuulaa Khadija naam duuba nuti warri islaamaa yeroo waan takka dubbannu beekumsaan dubbatuu qabna waan takkatti yeroo hirmaannu beekumsaan hirmaatuu qabna Oromoo jechuudhaan hallayyaa hunda seenuu qabnu jechuudha duuba. Naam. Oromummaan sirbaaf ragadaan mul'attee ati ibaadaa qabattee zikrii rabbii qabattee nama sunnaa eeggatu yoo taate sirraa baddi laa abadan. Kunni man qeebala mina jechuudha. Ayyuhal ikhwa wal akhawaat rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaa kana yeroo uumu wannummaan uumeefu hikmaa uumeef qaba jechuudha. حكمة أمير سمالي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعم نقبنا يجول أهم أول نمن ربين أمين آدم ربين عقيدة من ربهم على عقيدة الإسلام والإيمان آدم كريستان يتني آدم واقفة يتني آدم بنت يتني أبدا آدم نبي الله عز وجل نبي ربي عقيدة إيمانات ربهم عقيدة إسلامات رتوبة هند إسلامات أسن كبني الرجل هند إيمان أسن كبني الرجل تابان كينيا آدم رتوبة نعم أصلي سنجتو نتي ورّو جوليو في إيغا ألتي ويا كيسا بشار اتفتاته أمانتي بروك أبزي سميت أكما ألتي سنتي إسلامات ألتي أكسمت إيغلا دوبا نعم كل سني هاقلو akka amantiin islaamaa amantii hundeedhaa taate kuni waan rabbiin nu jaalate waan nuti illee hin jaalanne amantii keenya kun warri amantii keenya qabdan barumsaan hordofa barumsaan jala deema ilmi sanadaati qur'aanni keenya qur'aana hin jijjiiramne kabararraa bara jijjiiranii miti akkuma nabi Muhammad biraa dhufe saniin jira حديثني كينيا كأمت الرأمة جرجراني متي إيراني رفمو اتندبلمو أكسمت جرا نعم كأن يلين جرجرو دندو بتيجو خلاف نمي يوابرته أعداء إسلاماتي في كريستان الدبات دندا أما أعداء تكتاكا أكبي تكتاكا وليك أبتي دي مودا يوكام تولا دربتي دي مودا كوني وان شريعة النفومي كوني أعداء كرتي إبا شريعة رتك أبو ميت أما وني شركي جأمو أكا أتيتي دي مودا
akka malkatti bahanii gartee mayra ciranii facaasanii yookaan bishaan fuudhanii walirra facaasanii yookaan gartee garbuu gubanii garbuu yookaan midhaanuma nyaatan tokko fuudhanii hirmiidha jedhanii dura irraa daddarbanii nyaachuu yookaan buna dhaabbatanii jabanaadhaan dura buna taraa duraa kana irraa dhangalaasanii utubaa jalatti wanni kana fakkaatu kuni aadaami kun shirki kun aadaa isinitti fakkaati kun aadaa isinitti fakkaati midhaan gubanii urgoytuudha jedhanii baksoo godhanii ilma namaa irra wali qabachiisanii ulachiisanii hanga kaan nyaatanii hanga kaan darbuun kun aadaami kun aadaa shirkiidha kun duuba horii qalanii dhiiga kararra facaasanii hanga kaan dhiiga hanga tokko fudhanii addaan nama tuquun adda yookaan kallachaan nama kana hunda tuquun lukkuu gurraatti yookaan hoolaa qabattee jaalni barbaadanii kana fuudhanii hoolaa qabattee jaalni barbaadanii qalanii ganda isin falle jechuun kun aadaami kun shirkiidha lukkuu gurraatti barbaadanii gandarra marsanii lukkuu fuudhanii gartee ala darbuun shirkun wa israafun inna allaha la yuhibbu almusrifin naam lukkuu falaa jedhanii fuudhanii lukkuu tana gandarra marsanii achi booda darban alatti deelaala waan shayxaani dalagu kan aadaan seenaa naam dhuga ati uf jaalat uf jiddi isin hin jenne nama biraatillee jaalat hin jiddin أيها الإخوة والأخوات أيها المسلمون والمسلمات المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمن كجرمياتي غارين إنسان غاري جبي غارين إنسان غاري جبي سوني سر هاجرات غارين غاري جعلتون إر هاجرات نعم أكا أبوليان تكو هاجرات تكو غهت يو قلبين تي نما تكو جبي كسين جتو تاتي وكتاب غرغري وفي اللولي أكامي جبتا نما كلمة ربي تنديم أكامي جبتا نما دين ربي تنديم يو أي بي تترغر تلي سبراو أي بي هدو جرا أي بي سرقويسي ستر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة من لما إسلام قرويسي أي بي ساقرويسي دنيا بآخرة لربين أي بي ساقرويسي نعم ولنت إراها سجروا أعداء إسلامنا قبض إيه دبر يدايتو يو آداء تنياتي آداء إسلامنا كيف جرتو آداء تنياتو إسلامنا تي واني توكو توكو آداء أرغوجن فكينياف آداء إسلامنا نكلم نمني توكو يو غنم مركا نيات galgala yoo daabboo nyaatu waan islaamin naadhaan wal ga'u miti naam biyyi tokko aadaadhaatti kashiimmoo galgala nyaatu jira biyyi tokko aadaadhaatti ka ganama gartee buddeena nyaatu jira biyyi tokko aadaadhaatti ka ganama sambusaa nyaatu jira kuni aadaa shari'aadhaan waliin tiine jaama naam amma waan baktii nyaatanii aadaan keenya rabbi qalee nyaachuudha ufiin ja'an waan harka ofii tiruu qalan nyaatanii rabbi qalee akkamitti nyaachuu didan waan ufiin du'e nyaachuun kuni rabbi qaleedha waan rabbi qalee yoo ka jedhamu taate kuni aadaa miti kuni wasana rabbii guddaa bahu naam rabbii keenya kan uumetu waan harka isaniin qalfan nyaadha jedhu naam lama zakkaytum je waan gorraatan malee tun dhiyaatinaa jedhu ufiif uumenu ufiif seeranuu baateef naam واللي آداهم تئل دين إسلام الله كيست واللي آدا دين إسلام الله كيست قرته من تئل آدا كيلانته نعم لا يكتب يو فرشو كان إبتاس فرشو تنتظات مقرته استنجم مدن تكتجره كيادتها كل آدا كيل جئه نفسين دنبه يصير إسلاما يو كريستان من آدا غير هذه هذا الآدا إسلاما فيه نعم وأنت نفكاته هذا واقع فتاة هذا إسلام قرودا فتاة قرون أين تقر الله جراب يجورا أمنتي لا إسانيت كما أمنتي فينا مديبا خونيت كما أمنتي فينا مديبا نسي أمنتي في جيسة قبنا كأين يلين صبوه هندن دينيه أمنتي رب الرالو قبتي قبنا بل غري واقع فتاة أوانجال واني إسلام ندوبته وأن نبيه برادو كجال
nuti ammoo wanni gartee oromoon dubbatu waa rabbiraa nu dhufe jaan mee nabiyyi kamtu jiruuf laalame kanaafuu kamtu caalaa keenya caalaa jechuu isaaniiti waan hin jirre gaadidduudha haa ta'an jechuudha garuu namni amantii gartee ofii hordofu beekumsaan himaansaan osoo hin ta'in jala deeme waan amantiin tun taate ni argaa jechuudha kanaaf bikka jirtan hundaa ونور الرجل أيها المسلمون والمسلمات فاعلم أكم ربي النبي محمد جاء بيتي برد جندوب وقل ربي زدني علما علمي لا تنواجج نبي محمد علم التأجج إذا علم التأجج علم التأجج لا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة رواية مسلم كذب علمي برباد ليرافي برسرة اللي واجب يوبكم تنكباتين kadhagaa gabbara jalallee nima fiina kamuka gabbara jalallee nima fiina ka horii gabbara jalas nima fiina jechuudha duuba ka samiidhaan rabbi jedhu jalas nima fiina duuba ka urjiidhaan rabbi jedhu jalas nima fiigan yoo beekumsa hin qabaatin gadilaallee rabbiin keenya ka samii uume ka dachi uume khaaliqul kawni ka waan argame kana uume jennee isa jala deemuudha qabna jechuudha kanaafuu barumsa isin irratti haa jiraatu bikka hunda keessaa biyya hunda keessaa yeroo hunda keessatti yeroo mirkaan qabduuf yeroo mirkaan hin qabnes qabla fawaatil ahaam osoo qabrii hin seenin osoo guyyaan laadii hin dhufin osoo guyyaan gaafatamnu hin dhufin osoo dirree maashar hin dhaabbatin osoo yaa waylataa yaa badii kiyya hin je'in baratuutu nurra jira sagantaa keenya asumatti dhaabna rabbiin waan barane nu waafamsiisu itti nu adalaysiisu hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh مع السلام إلى اللقاء. السلام عليكم أمة بركة سلام والفنا والقبنا هركا يا إخوان الصفاحة وانتكا نمن كتتنا عليم ومكا نمن اتمك برو عذاب دكا شبو عذابتي هدمر معالوكا ولبتغوي سني ابتغو الأنقركا ملائكوتي في عذاب النار نستري سمد زداري الله الله يا ربي يا باري nuti araarami kee maqaan gaffaarii nu sattarii simatu sattarii assalaamu alaykum yaa ummata nabii haasawaa dhiifnu kalaama salaabii boru fuula rabbii nama dhoggadhaabi sunaasawa shirkii beeka yaa saahibii namatti qabsiisaa ibidda azaabii gaafas isaan jedhan salphina waraabii mataan itti bu'ii miila kee ol dhaabii نعم هركا قبدا في دد جوابي وما هركا قبود أبي وانا الصابي اتوئسني كجنمي قابي لا فتتو منيشي كالي مسماري نزدري سمدو زدر الله الله يا ربي يا باري نتي أرارمي كيما كان غفاري نستري سمدو زدري kabajamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota keenya warra dhagee irraa fayyadamu irraa rabbi nu haa taasisu warra beekumsa qofaan deemu irraa rabbi nu haa taasisu warra dhaloota beekumsaa rabbi nu haa taasisu rabbiin subhaanahu wa ta'ala fa'lam jed beek jed iqraa quraanni kun guyyaa ba'u irraa jalqabee sadarkaa tokkoffaatti beekumsatti ajaje dubbisi jed kanaaf ummata dubbisu irraa ummata barnoota beekumsa dabalachuuf socho'u irraati rabbi nu haa taasisu warra guyyuu beekumsa dabalachuudhaaf warra guyyuu jaahilummaa keessaa dukkana wallaalummaa keessaa bahuudhaaf xaarii taasisurraa rabbi nu haa taasisu alhamdulillahi rabbil aalamiin yoo nama wajjin haasofnu beekumsaan kan haasofnu yoo namoottan barsiifnu beekumsaan kan haasofnurraa rabbi nu haa taasisu warroottan ulama kenna mashaa'ikoonni kenna barnoota isaan nuuf kennan hordofurraa rabbi nu haa taasisu sheek Muhammad Waadoo barnoota cimaa nuuf kennan kanaaf hedduu isaan galatoonfannaa rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu ammas turtiin keessan nufaan haa ta'u. Isinii hima badaanan jettanii nan godhinaa hama wal keessan ofinaa eger dubbii hama fuutanii diddanis waraa dubbii dhama yagutoo hin qabu rabbiin tokkochuma namni yagutoomsee boruu hin miidhama garacha jahannam keessatti hidhama. garacha jahannam keessatti hidhama beekin kajeelullee isaa araarama qur'aanni yoo maraanutti qara'ama zambiin shirkiin ta'in martuu hin maarama kaazab seenillee gadi lakkifama alhumaan agare shirkirra shiggaari nusattari simatu zaddaat
الله الله يا ربي يا باري نتي أرارمي كما كان غفاري نستري kabajamtoota hordoftoota keenyaa obboleewwan keenyaa biyya Makkatal Mukarramatti hujjaajjota keenyaa kaaddamaa jiran hujjaajjota keenyaadhaaf kitaaba gosoota adda addaa bituudhaan qoodaa jiran rabbiin jazaa isaanii isaaniif haa kafalu. kanatti aansuudhaan immoo hujjaajjota keenyaa achitti dhumaniif ammallee irra deebinee rabbiin rahmata isaanii haa godhu, rabbi isaanii haa araaramu, maatiiwwan isaanii hundaaf rabbi obsa haa kennu. ربين أبصصاني هكنو إسام بكسان اتدوان بك كبجمالا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك جتو أن بك كبجماسا أبتني أرفا أولني منا نقادر بو يرودي منتي ألبون ثاني كان آخرا الحج عرفة عليه الصلاة والسلام جدا يجرو حجي قدني حجي أرجتني بكك بجماعة سنة لبون ثاني وريق بيجرا كان مدعني ربي سبحانه وتعالى فياقوتو إساني كني كان كاني ماتي إساني تنغان ديبيان إسانا تافسو كان ماتي إساني دان أدب بدن ربي ولا أرجسيسو والروتن بكك كانت أرجمني كدما حجاجو تصانيف قد أجرانيف كالتي هندانو أكدو عيتاسف تنوف واميجا كيندا كانت تانسو الآن سغنتان نوت إسنيك أبني يانو متدري إنيما ملتو إنيما متدري جرو قبت قبي كنديفني أبني إسنيك دان نجرا قبي كناوجين تورتيغاري إغنو غرالي نوتي ديغو ديني جرلا فاجاني جديني فارسيني ebonu warale nuti de gudine garala fajane jebine farsine eenyummaa fi mallattoo eenyummaan ibsama nama dhuunfaa yookaan hawaasa tokkooti. abbaa dhuunfaa tokkoofis ta'ee hawaasaaf maali fi eenyu akka ta'e hiikkaa kan kennuudha. eenyummaan walitti dhufeenya wanta hedduu ta'uu ni mala. wantoonni kun immoo seenaa adda addaa yookaan hiikkaa irratti hundaa'uun ni mala. tarii kan walirraa dhaalaman ta'uunis ni danda'ama. ajandaa eenyummaa wajjin wal qabate kan dursu mallattoodha. mallattoon kan uumamaan goonfannuu fi tasuma adeemsanis kan jijjiiramuu miti. eenyummaa nama tokko yookaan hawaasa tokko yoo yaadan kan dursee nutti dhufu mallattoo dhiigan argamu kanaadha. mallattoon immoo eenyummaa keenya bu'uura kan nuuf ta'udha. afaan, aadaa, seenaa fi safuun ibsa eenyummaa tahanus kan duraan ka'umsa irraa hin turin dhawatumaan kan uumamu kan fooyya'anii fi jabaatan ibsama foormulaa eenyummaati. foormulaan kun kan xumura argatu miti. garuu adeemsan kan dabalamanii fi akkasumas kan hirdhifamanii fi kan fooyya'anidha. dhiigan walqixa yookaan sanii ol kan eenyummaa irratti mallattoo arkarruu yookaan ashaaraa buusu amantiidha. shoorri eenyummaa keessatti isaan taphatan adda adda ta'anus amantiin jiruu ilma namaa keessatti iddoo guddaa qaba. amantiin kan ilmi namaa eenyummaa isaa adda baasee hin ilaalle akka ibsama eenyummaa isaa ta'uu barbaadu aarsa lubbuu kan kafaluuf foormulaa eenyummaa isaati. seeronni amantii keessa jiran abbaa dhuunfaa tokko yookaan hawaasa irratti inni taphatu akkuma guddachaa deemuun aadaa taha. eenyummaan saayikoolojii, sooshoolojii, antiroopoolojii damee seenaa keessatti hiikni mataa isaa kaawwameefii jira. haa ta'u malee xumura hin arganne. hiikkaa eenyummaaf kennamu irratti walii galteen osoo hin kaawwamin dhimmoota eenyummaan wal qabatan irratti walii galuun akka hin danda'amne ifaadha. fakkeenyaaf eenyummaan hawaasa Oromoo bal'inaan ibsama adda addaa qaba. ibsama isaa kana keessaa isaan murtaa'oon naannoon kan adda adda ta'an yommuu ta'u hedduun isaanii kan wal fakkaatanidha. ummata Oromoof dhiigni, afaan, aadaan, safuun, lafti akka itti yaadu, seenan, akkaataan jireenyaa, alaabanii fi amantiin walitti gurmaa'aniiti. eenyummaa isaa har'a jiru kan bocuu danda'e. aadaan akkaataan jireenyaa, seenan iddootti haaluma adda addummaa qabu maraan amantii addaa hordofa. ta'us garuu dhiigni, afaan, laftii fi alaabaan isaan gidduutti argamu
tokko isaan taasisuun haada cimaa uumuudhaan garaagarummaa gidduu isaanii jiru wal dandeessisuun eenyummaa jaba isaan gidduutti raggaasisee jira. Garaagarummaan amantii kan saba Oromoo keessa jiru akka faayatti kan walitti isaan hidhaa ture malee balbala adda addummaa gidduu isaaniitti kan banan hin taane. Kun fakkeenya seenaa hawaasa Oromooti. Islaamummaan seenaa hawaasa Oromoo keessatti amantii bakka guddaa qabudha. Ibsama eenyummaa hawaasa Oromoo hedduu ta'uu isaatiin qaama seenaa hawaasa Oromoo ta'uu danda'eera. Islaamummaan keessumattuu yeroo duulli warra kaabaa hawaasa Oromoo irratti gaggeeffamu aadaaf safuun uummata Oromoo akka aadaa uummata kaabatiin hin jijjiiramne gahee guddaa taphateera. Keessumattuu yeroo duula faashistii Atsee Minilik Islaamummaan hawaasa gama walitti hidhuudhanii fi hirmaachuu hawaasni Oromoo qabsoo bilisummaa isaatiif taasisu gargaaraa turee jira. Hamma ammattis abbootiin amantaa gaafii bilisummaa amantii Oromootiif shoora guddaa taphataa jiru. Keessumattuu beektonni amantaa Islaamaa qubee har'a uummanni Oromoo dhimma itti bahaa jiru kanaaf akeekki eenyuyyuu malee hawaasa isaaniif kaawaniiru. Keessumattuu hordoftoota amantaa gidduutti walitti hidhanni jabaan akka uumamu gochuun shoora guddaa taphatanii jiru. Haaluma kamiinuu afaan keenya eeggumsa eeggatee akka nuraan gayuuf Islaamummaan gahee hangana hin jedhamne taphatee jira. Barruu qorannoo obbo Milkeessaa Midhaaqsaa barreessan keessatti abbootiin taayitaa Broadcast Itoophiyaa bara 2010 afaan gaazexaaf kuusbarruu ittiin barreeffaman kan yeroo sanitti maxxanfaman gaazexeewwan 34 fi kuusbarruu 26 keessaa kan afaan Oromootiin dhimma bayaa turan lama qofaadha. Isaanis kuusbarruu Islaamaa al-Islaamii fi Musliimoች ጉዳይ ani. Islaamummaan hawaasa Oromoo hedduu keessatti qaama eenyummaa isaa hamma ta'e jalqabee hawaasni Oromoo afaan, lafa, seenaa, alaabaa isaa eegsisuu keessatti gahee guddaa taphateera. Amantiin seera ofii isaa danda'ee fi akkaataa eenyummaa ittiin bocu qaba. Kana keessaa inni tokko maqaadha. Keessumattuu maqaalee amanticha keessatti akkaataa adda ta'aniin faarfamanii fi jaalataman amanticha keessatti iddoo guddaa qaban. Akkasumas maqaalee seenaa amantii kana keessatti bakka gurguddaa namoota qaban mallattoo eenyummaati. Mallattooleen eenyummaa kunneen eenyummaa isaan kan biraa dhiibee eenyummaa isaanii kan ijaaran osoo hin ta'in foormulaa eenyummaa isaan kanneen wajjin wal ijaarratee eenyummaa guutuu kan ijaaratudha. Maqaawwan Muhammad, Ahmad, Abdallaa, Khadijaa, Faaximaa jedhu Islaamummaa keessatti haala addaatiin kan faarfamaniif jaalatamaniif seenaa amantichaa keessatti eenyummaa gahee guddaa taphatanii. Keessumattuu Muhammad maqaan jedhu maqaa ergamaa Rabbii Nabii Muhammad nageenyi fi tolli Rabbii isaan irratti haa bu'u waan ta'eef iddoon hawaasni muslimaa isaaniif qabu maalidha kan jedhu qophii biraatiin walitti deebina ta'a yoo fedhii Rabbii taate. Akkasumas Khadijaa jechuun immoo haadha manaa Nabii Muhammad nageenyi fi tolli Rabbii isaan irratti haa bu'u waan taateef isaanis haadha teenya kabajamtuudha. Seenaan isaanis dheeradha. Rabbiin hojii khayrii isaanii irra haa jaalatu. Namootaan maqaawwan kanniinitti dhimma bayan hunduu eenyummaa isaanii irratti eenyummaa Islaamummaa isaanii ni dabalata. Maqoota kana jijjiiruun Islaamummaa keessaa nama baasus eenyummaa Islaamummaa balfu fakkaata. Maqootaan kunniin haa jijjiiramanii jechuun keessumattuu eenyummaa saba wajjin wal qabatee kan deemu yoo ta'e eenyummaa Islaamummaa nama sanirraa dugu'a. Kan Islaamummaa amanamaa ta'e kan lubbuu isaa amantii kanaaf aarsaa kennuuf duubatti hin deebine hawaasa Oromoo kana mufachiisuun haada eenyummaa walitti isaan hidhu dadhabsiisuun garaagarummaa uumuun adeemsa qabsoo fi gaafii biyyummaa keessatti rakkoo guddaa uuma. Islaamummaan amantiilee biroo wajjin wal danda'anii jiraatu kan barsiisu yommuu ta'u musliimni Oromoo tokko Oromoo hordofaa amantii biraa wajjin tasa walitti bu'iinsa taasisanii wal lolan hin jiru. Kun jabeenya hawaasa Oromoo tokkoodha. Hawaasni Oromoo amantiilee adda addaa hordofan fakkeenyaaf Muslima, Waaqeffataa, Ortodoksii, Protestaan, Kaatolikii fi amantiilee biroos. Amantiin Waaqeffataa amantii ofii isaa danda'e tokkoo fi ibsama eenyummaa Oromoota hedduu akkuma ta'e mara amantiin Islaamummaas Oromoota Muslimaa hedduuf ibsama eenyummaa isaanii ta'ee jira. Hordoftoota amantiilee kana wal dandahuu, wal dhagahuu, walitti dhiyaachuu, wal kabajuu, kaayyoo tokkoof waliin qabsaa'uun baroota dheeraaf kan ture ta'us daanga isa tokkoo inni tokko tarkaanfachuu yoo jalqabe qabeenyi keenya kun baduuf balballi ni banama. Maqoonni Muhammad Khadijaaf kan fakkaatan
kan eenyummaa islaamummaa calaqqisan jijjiiramuu qaban jechuun eenyummaa Oromoo walii galuunii fi wal danda'a baroota dheeraaf jiraataa ture sana caala eenyummaan waaqeffataa akka calaqqisuuf kan taasisuu fi kiyyoo waaqeffataan ilaalame kan murteen dabarfamedha. Murteen kun hawaasa Oromoo keessatti komii waliigaltee dhabuu kan uumu ta'uu isaatiif carraa kanatti diinota keenya biraa kan gammachiisuu fi garaagarummaa keenya bal'isuudhaan waldhabbii hin qabbanoofne kan itti uumanii fi karaa isaaniif mijeessuudha. Kanaaf hatattamaan gochi kun osoo hin bal'atin sirreeffamni barbaachisu hundi kennamuu fi namootan dhimma kanarratti itti amanna jedhanii hawaasa irratti daangaa dabran of eeggannoo akka taasisan dhaamsa kooti. Hamza Booranaa Zulhijjaa 19,436 Sanbata Fulbana 22,2008 Oktoobar 3, 2015 Qotamuu kaatee ofii mukaa muuraa nyaata walitee firri waleefeeraa ajaa'iba rabbee fallaaduu idaagaaraa lafee biifoonidduu dhukkubni nu jira lafee biifoonidduu dhukkubni nu jira. Eeyyen ibsa bal'aa fi hedduu kennuun ni danda'ama. Mata duree kana gubbatti hedduu dubbachuunis ni danda'ama. Warra dhagahee warra xiinxalee irraa ergaa guddaa argatu Rabbi nu haa taasisu. Dhageeffattootaaf hordoftoota keenya sagantaan raadiyoo daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati. Eeyyen raadiyoon daandii haqaa qabeenya keessan kunuunsuun dirqama keessan. Eeyyen qabeenyi keessan yoo hin kunuunsin qabeenyi kun guyyuu dadhabaa laamshaa adeema. Yoo immoo isin kunuunsitaniif guddiftan taate guyyuu dagaagaa tamsaasni inni kennus bal'ataa dambaliin beekumsaa kanarraa darbus babal'ataa kan deemu ta'uu isaa wajjin nu biraa dhaabbattanii deeggarsa keessan baratameen akka nu cinaa dhaabbattan waamicha kennaa yeroo hundaa fi sagantaa keenya osoo hin goolabiniin dura obboleessi keenya Abbaas Ibn Islaam mata dureewwan oduu guyyaa har'aa nu dhageessisa. Aanaa Haramayaa Araddaa Qeeransatti imaamuun hawaasan filaman akka hin salaachisne yaaliin taasifamaa jiraatu ibsan. Magaalaa Gachiitti musliimoonni 5 guyyaa kaleessaa hidhaman. Jamaan Najaashii kan Saandiyaagotti argamu ayyaana Arafaa sababeeffachuun sagantaa barnootaa fi bashannanaa kan qopheesse ta'uu beekame. Dargaggoonni magaalaa Finfinnee irraa guyyaa ayyaana Iidatti tiishertii fidaa akka jedhu uffatu isaaniitiin hidhaman kan lakkoofsaan 15 ta'an walumaa galatti wabii maallaqaa qarshii 30,000tiin akka hiikaman murteeffame. Magaalaa kabajamtu Makkaatti dargaggoonni Makkaa ulamaawota biyya keenyaaf kitaaba bituudhaan hiran. Musliimoonni galmee Eliyaas Kadiriin himataman sababa abbootiin seeraa hin jiran jedhuun fulbaana 24 beellamaman. kabajamtoota dhageeffattoota hordoftoota keenyaa sagantaawwan keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu sagantaawwan guyyaa har'aa kan isiniif dhiyeessaa ture ana obboleessi keessan Hamzaa Booranaati. Alhamdulillahi rabbil alamin sagantaawwan guyyaa dheeran booda rabbiin subhaanahu wa ta'ala aafiyaa keenya nuuf deebisee gama sagantaa jaalannutti rabbi nu deebiseef alhamdulillahi rabbil alamin. Obboleewwan keenya immoo carraaqii guddaa torbaan kana keessatti dabarsaa turan dadhabbii osoo hin jedhin carraaqii guddaa taasisaa turan obboleessi keenya Abbaas ibn Islaamiif obboleessi keenya Abul Khair ammallee irra deebi'uudhaan maqaa dhageeffattoota keenyatiin alhamdulillah isaan galateeffachuu barbaada. Jazaahumullahu khairan rabbiin jazaa isaanii haa kafalu. Ammallee rabbiin dandeettiif quwwaa beekumsa wajjin hunda keenyaaf nu haa ida'u. Warra haamileen isaanii guyyuu dabaluu fi warra haamileen isaanii guyyuu ida'u irraa rabbi nu haa taasisu. Obboleewwan keenya sagantaa kana gubbaarratti dadhabbii guddaa taasisaa jiran gama kutaa teeknikaatiinis gama weebsaayitiinis gama sagantaa afaan amaaraatiin hojii dalagaa jiran hunda isaanii rabbiin jazaa isaanii haa kafalu jecha sagantaa keenya guyyaa har'aa asumarratti goolabuuf ni dirqamna. Hamma sagantaa keenya taanutti deebinee wal arginutti du'aa'ii keessaniidhaan nuun dagatinaa. Rabbiin aafiyaa guutuu ammas akka nuuf kennuuf nuuf kadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. الله ربي يا جبا قبل قلوه سكبا
قوة في قدرة لكم سكبها قوة في قدرة لكم سكبها نور الدبني نور كاسوا ندبان الله ربي يا جبان جبينكم سكبا قوة في قدرة لكم سكبا نور الدبني نور كاسوا ندبان